Guyyaa har'aa kana ammoo wantin qabattee dhufe irra caalaan isaanii warra shamarranii yookaan immoo warra dubartootaa sirriitti isin fayyadadheetii yaada. Sababni isaa nuti gaafa mana dhaabnuu fi yookaan immoo warra abbaa manaa qabdanii fi warri mana warra keessanii jirtan garaagarummaa waan ta'ee jira. Isas immoo isinitti himuu fi akkasuma immoo isa yeroo tokko tokko nuti itti gaafatamummaa waan meeqan waan irra jiruufu mana keessaa wanti nyaatamus wanti dhugamu wanti hundumtootuma guutee jiru yerootti nama cinquu giraa gabbitti nama jedhu wayii tokkotu jira. Yeroo mana warra ofii jiraatanii dhimma isheetii in hojja'uu in godhuu jennee dhiisuutii dandeenya. Garuu gaafa mana dhaabanii lukan dhaabanii jedhanii warra abbaa manaa qabdaniif ni beektusa kana warri immoo ganaatti deemtanillee akkastu jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana oolmaan keenya bakka kana turee anaa fi goddinyaan koo kan na bira jirtu. Bakka kana irratti akkuma argitanii wantumti as hin jirre hin jiru. Yeroo ammaa kana immoo isaa biyya keenyaa bunnillee baay'ee tokko qaalee jiredhani. Iccitii qaaleensa buna biyya keenyaa kun asittiin argee bunni kan alaas kan keessaa kan akaamii kan hin akaamne kan jiddu galeessa irratti akaamii kan gurraacha akaamii akkasuma qimaaqamiin garaagaraa kanneen akka qurunfudii abasuudaa gurraacha kororimaa fi aga kanadhee kan isinitti miidhamuu hin dandeenye baay'een isaas jira. Waan akkasii kuni asis ni jira biyya arabaa ni jira warri jettan ni jira isintu iddoo isaan beeku yookaan immoo mana baatan hin beektan yoo ta'e malee sirriitti ni jira jechuudha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Warri na beektan na beektu warri nan beeknis immoo isa yeroo jalqabaatiif gara mana kana dhufuu keessanii manni kun haaraadha. Iftuu warra kan jedhu kana sabiskiraabii gochuutiin na jajjabeessaa viidiyoo laayikii godhaa. Haqi dhumaatti illee waliin turaa jecha. Kunoo har'a akkuma argaa jirtanii kikki biqilaayyuu kan immoo isaa fuul isa jedhamu kana asitti biyya arabaa kanatti fuul jedhu isaanii fuuliin kan biraan illee ni jira yookaan immoo fuul sudaanis jedhamu isa duudaa qola isaa wajjiniin sana innillee ni jira. Guyyaa har'aa kana nuti immoo ani akkasumallee fuulii yookaan biqilaa kikkii kana hin jaalladhu biyyuma yeroo hin jiruyyuu goddinyaan koo kan na bira jirtu immoo binnu malee hojjennu malee jettee. Ani garuu akkasuma miti jennaan anumatu hojjetaa rakkoo miti jette. Anuma bira fafakkaa'u malee isi nyaata isaanii nan nyaadhaa jette garuu umarratti akkan hin finne nyaadhee akkan finne. Kanaafuu haala kamiitiin akka hojjennu haala salphaatiin hojjechuutii dandeenya. Biyya keenyatti waxii kikki beeqalaa yookaan immoo isa ittoo kikki beeqalaa jedhamutti fakkaata. Yoon dogoggoruu baay'ee garuu sirriitti beekamaadha. Biyya keenyatti asitti akkuma isiniin jedhe fuulii yookaan fuulii jedhama asitti fuulii jedhama. Mana kana baay'inaan ni jira yoo ture akka carraa ta'e amma kana uumii malee wanti isaan irraa hojjetanii filaafilee waan jedhamu jira. Qimamoonni ni beektisa kana. Isa booda fuulii keenya haala kanaan erga mi'eessa fassafannee bishaan keessa fassafnee booda ni danfisne yookaan ni affeellachuudha. Achi asitti immoo bakka kanatti akkuma argitanii qullubbii adii fi diimaa akkasuma timaatimii akkasumallee pestomeetu yookaan immoo timaatimii daakamaatu nu barbaachisa jechuudha. Gara abbaa manaa sanaatti irraati isinii deebi'a. Akkuma isiniin jedhee gaafa mana warra keenyaa jirru gaafa nu dabbaree gaafa nu jubbisiisetuma waan hojjetamu jiruun hojjedhannee bira dabarree deemnaa jechuudha. Garuu gaafa gara jaarsa sanaa dhaqanii gaafa mana aabanii luka dhaabuun hin jiru. Hojjette malee abbaan manaa sin jaallatu nyaata isaa waan isa barbaachisu yeroo ittiin argatu yoo ta'e baay'ee tokko nama daddarbataa namatti dallanaa alaa nyaachuullee deemaa jaartii kan biraa barbaaduun achumaan ka'aa seeraan hin qabamu mana keessatti taanaan jedhanii qimamoota achumarraan bakki kanatti hojii sakkan irraanfannee keekkiin gamaan affii lamaa bilchaataatu jira. As kanatti immoo shunkurtii keenya haala kanaatiin kolla'annaa jechuudha. Ani garuu kaameraa maaniidha. Har'a erga shunkurtii keenya haala kanaatiin zayitii waliin kollaannee booda dhumarratti timaatimii xiqqeessine kukkunnee akka kanaatti itti dabalannaa jechuudha. Timaatimii keenya garuma jaarsa sanaatti yoon sinii deebi'u anillee hin argine warri ganaa jaarsatti deemtan warri keessa jirtanillee amala jaarsi qabu yookaan abbaan manaa sun qabu abbaan manaa wanti jedhamu sun egaa waan ulfaataa tokko jedhani gaafa keessa seenan amma fagootti gaafa laallu keessumaa warri biyya alaa kana jirtanii atumtii naa kottu malee an hojii kee hin barbaadu
atumti asnaaf gahi malee siin jechuuti danda'a. Gaafa achi geesse garuu ati dikooriidha moo siin jechuuti danda'a, waan baay'ee siin jechuu danda'a. Ani shunkurtii muruun beeku. Bakka kanatti kun akkuma argitanii erga shunkurtii keenya zayitii wajjin qollannee booda timaatimiitti dabalanna. Timaatimiillee erga xiqqoo qullitti godhannee booda sochoosnee booda amma kan akkuma asirratti argitanii qullubbii adii daakamaasa yookaan immoo isaa የተፈጨነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለን ማለት ነው። qullubbii adii daakamaa itti dabalanna jechuudha. Kunoo bakka kanatti isa booda qimaqmeen kanatti dabalamu waanuma sasalphaa ta'ee kaarii paawudarii, roosmarii daakamaa fi akkasuma ashaboo itti dabalanna jechuudha. Waan xiqqaa ispaayisii yookaan immoo isaa qimaqmee baay'ee hin barbaadu kuni. Akkasumallee isaa barbarree haala kanaan nuti paapirikaadha kan nuti fayyadamnu. Paapirikaan kun immoo isa baay'ee tokko nama gubaa, maaliif akkuma mukarraa citee gogee daakame maashiniitti waan ta'e wanti itti dabalame hin jiru. Kun immoo baay'ee waan nama gubuuf dirqama kolla'amuutii qaba jechuudha. Sirriitti kolla'amuu qaba. Akka nama hin gubnetti barbarreen biyya keenya akkasumas nama hin gubu. Paapirikaan garuu baay'ee tokko nama guba, seeraan waan hin hojjetamneefi ani biyya kanatti barbarree nyaachuu hin dandeenye. Biyyatti gaafa galee akkam akkan godhuun beeku, maaliif afaanillee garaa keessallee na gubaa jechuudha. Maaliif barbarreerra waan fagaanneef baay'ee tokko nama guba. Kanaafuu sirriitti tursiisnee kolla'uutii qabnaa jechuudha. Barbarreen suni yookaan paapirikaan suni akka nama hin gubnetti. Gaafa madaamin illee nyaatti waan ta'eef foolii kana gaafa isheen nyaattu paapirikaan kun ittiin dabalamu. Maaliif isaan hin jaallatan wanta nama gubu, barbarree hin jaallatanii. Nuti immoo ofii keenya gaafa hojjetan immoo isa haala kanaatiin itti daballeetu kollaatisa guggubaa oolla, cincisaa oolla jechuudha. Akka nama hin gubneef achi keessatti garuu gaafa gammadaamii timaatimii fireeshii fi timaatimii daakamaa qofaadha kan itti dabalamu. Kanatti aanee kan jiru akkuma isiniin jedhee qimaqmeen itti dabalamu kaarii paawudarii, roosmarii paawudarii fi akkasuma qundoo barbareedha kan nuti itti dabalannu. Kun timaatimii daakamaadha. Timaatimii gara jaarsa sanatti agadee buutti ariifadheera. Garuu bakka kanatti maalitti dabalte jettanii akka gaaffii isinitti hin taaneefanii isa booda kanaan erga kollaannee umarratti wantoota nama maqaasinii ispaayisii kaarii paawudarii, roosmarii paawudarii fi akkasuma qundoo barbarree ashaboodha kan nuti itti dabalannu. Kanaafuu qimamoonni gaafasii galtanii shunkurtii kukkuchurraan fa'eetiin jira, ija na gubaa, barbarreen na gubaa, maaliin hojjedhaa, natti qorraa, natti ho'aa wanti jedhamu hinumaa hin jiru. Keessumaa immoo abbaan mana zamana kanaa baay'ee tokko hammaataadha waan ta'eefuu ganamallee qursii irratti waan akkasii yeroo tokko misaa irratti illee yoo ta'e wanta akka biyyaa'inatii gootanii veejiteebilii tokko biratti hojjechuudhaan akka dikoorii wayiitti illee fayyadamtanii yeroo tokko waan akkasiifaatiin guyyaa dabarsuutii dandeessu. Warqeen harka ofiirraa sibiilaa jedhanii wanti har'a qallii fakkaattu kuni boru adeemsa keessa tokko lamaan suuta akka qocaa qaxxistee jireenya keessatti isin mudachuu dandeessi waan ta'eef amaleeffannaa akkasii qabaadhaa. Keessattuu ijoolleen qimamoonni mana madaamii keessatti warri ijoollee qabdan yookaan ijoollee guddistan akkasumallee kuni ashaboodha. Bakka kanatti wantichi dabalame ijoollee guddistan akkasumallee cidhaatii hojjettanii gara kushiinaa kana badaa goruun jaallattanii hojii koomitillee kan jedhan jiru waan argee waan beekuuf hojii koomitii jettanii hojii keessan fudhattanii wayi uffata tokkosuu miicuu qulqullina erga xumurtanii kushiinaan jaallattan jechuudha. Garuu kushiinaa keessa naannoo baay'ee tokko nama fayyada. Waanuma kamiifuu boruufillee har'aafillee haga turtaniifillee agarraa deemtanillee baay'ee tokko nama fayyada jechuudha. Bakki kanatti keekii keenya bakka biraatti akkuma argitanii affeelamee bishaatee miicamee keessaa calalamee jira. Isa booda qulleetii keenya haala kanaatiin erga xumurannee booda itti naqannachuudha. Xiqqoo suutanneetu sochoosuu qabna. Mammasaa guf itti gochuu hin qabnu. Maaliif akka hin caccabne yookaan immoo shiroo akka hin taane jaarsillee akka hin dheekkamne keekiin keekiitti beekama. Shiroon immoo shirootti beekama waan ta'eef gara tagaa binortillee akkanaan dubbiin isa booda furdachaa ni deema waan ta'eef bishaan xaapxaapitti godhachaa deemuutii qabna. Yeroo lafa taa'ullee inni furdata waan ta'eef
kunoo ka haaluma kanaatiin salphistaanii bishaan xapxabitti godhachaa xiqqoo sosochoosaa daqiiqaa muraasa irra tursuudhaan irraa baastanii wayii mana keessatti daabboo kan bireedii hojjechuu dandeessu baraata wanti jedhamullee ni jira biddeenillee wantoota garaagaraatiin wayii qursii irratti wayii misaa irratti wayii miksesii wayii immoo iraata galgalaa irratti illee shawwaduu yookaan immoo itti fayyadamuuti dandeessuu isiniin jedha akkuma isiniin jedhe gaafa ijoon gara xumuraa jira waan ta'eef wanti naasa illee hin xumuramne viidiyoo biraatiin itti isinii deebi'a keessattuu karaa jaarsaatiin jaarsi qoosaan beeku wanti isa barbaachisu yerootti barbaada jedhan yerootti barbaada bakka dhabuu hin barbaadu yoo dhabeen jiru yoo ta'e walitti nama buusaa alaanaachuu deemaa mana sirriitti hojjennee wayii kaateen hojjennee wayii kanan goone yeroo hundumaa wal fakkaataa yeroo hundumaa baasoo yeroo hundumaa marqaa yeroo hundumaa firfir waan akkasii jaarsi amala abaan nugumaa akka rooba naasee keessaallee ni jira jedhani kan ol hin jenne wayii jaarsa akkasinitti hin qabne anaafillee du'aayii godhaa isiniifillee du'aayii yookaan akkaataa amantaa keessanis dhalooti amalli gaariin bareeda waan ta'eefu viidiyoon xumuramiitii jira dhumni isaa kana fakkaata koottaa haa nyaannoo isiniin jedha fuulii yookaan kikkiin beeqilaa keenyarraa haala kanaatiin hojjetanniitii jirra akkuma isiniin jedhee sabiskiraabii tokko illee hin qabu ifti warroo filannoo keessaan godhachuun sabiskiraabii godha laayikii godha akkasumallee gaaffii qabdan yaada qabdan naaf qoodannoo jiraate sekshinii koomentii jalatti na beeksisuutii dandeessu viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufuutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a isiniin jedha qimamoonni waan akkasii kanatti yerootti kennaa sirriitti dhaggeeffadhaa yaalaa an akkamii boruu ana moosatu hojjeta waan jedhu akkasiniin jedha baay'ee